Ashamaa jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Weerqii Tuub akkam jirtu nageenya araarri waaqayyo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu akkam yeroo kana keessan nagaa keessanii ani nagaa kooti galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u isinis nagaa fayyaa keessan akka taatan abdii guddaa waaqayyo irraa qaba. Toleegaa guyyaa har'aa obboleettii kiyya kan baay'ee jaaladhuu fi kan baay'ee kabaju gara mana kootti affeeramtee dhuftee jirti jechuudha. Gammachuu koo qoodachuuf dhufte isinis eenyu jechuun keessan hin oolu obboleettii kiyyaa kan jalqabaa haga dhumaatti na wajjin namaatii na wajjin dadhabdee har'as immoo na waliin taatee na wajjin gammachuu ishii qoodachuuf dhufte jechuudha. Obboleettiin kiyyaas kumee diriirsa namni wallaaltan hin jirtanii hundi keessaniyyuu ni beektu. Yeroo baay'ee nama jala deemtee kan koomentiidhaan nama jajjabeessitu jechuudha. Egaa isheenillee chaanaala fayyadamuu baattus nama jajjabeessuu fi nama cinaa dhaabbatudha jechuudha. Har'allee na biraa hin hafne gammachuu koo na waliin qoodachaa jirti. Obboleettii koo hedduun si jaaladha, hedduun si kabajaa, iddoo guddaan siif qaba. Naaf galatoomii gammachuu koo waan qoodatteefi. Gamanumaan gara obboleettii kiyyaatti isin dabarsa. Like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura. Viidiyoo ishee Jaalatamtoota maatii Warqii YouTube hundumti keessanuu gurra naaf ergisaa. Baga gammaddee obboleettii teenya Warqii firii dadhabbii keetii baga jaan agarte. Firii dadhabbii keetii baga jaan agarte. Baga gammaddee jennee obboleettii teenya Warqii hundumti keenya gammachuudhaan sisimanne. Tokko lama jettee shakkiidhaan eegaltee beeloftus dhoobottus dadhabdus boqottus halkanii fi guyyaa jabaattee hojjattee galata Waaqayyoo kunoo gaa milkoofte. Galata Waaqayyoo kunoo gaa milkoofte. Maatii Warqiyyeedhaa kan keessa fi alaa like share gootanii kan gammachuu kanaan geessanii hundumti keessaniif kun carraan keessanii hunduma keessaniif kun carraan keessanii. Harka wal qabadhaa jabaadhaa hojjedhaa firii dadhabbii keessanii gargaarsa Rabbiitiin mee galmaan gaadhaa. Yaa obboloota koo jabaadhaa hojjedhaa bakka itti kuftanis wal biran darbinaa. Qabaatee wal kaasaa dhaloota itti kuftanis dubbisaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii Warqii obboleettii teenya Warqii jabaadhaa hojjedhu kaayyoof karoora kee hundumaa gargaarsa Waaqayyoo galmaanis obboleettii teenya Warqii firii dadhabbii keetii ittis dadhabbii keetii baga maatii Warqiyyeedhaa kan keessa fi alaa obboleettii teenya Warqii hundumti keenya gammachuudhaan sisimanne. Like share taasisaa lama jettee shakkiidhaan eegaltee beeloftuu beeksisa wajjin dadhabdus dhaggeeffadha. Halkan keessaa jabaattee hojjettee galata Waaqayyoo dhaggeeffadha. Kunoo milkoofte. Galata Waaqayyoo gammadaa maatii Warqiyyeedhaa kan keessa fi alaa galatoomii. Like share gootanii kan gammachuu kanaan geessanii koomenti keessaniif kun carraan keessanii hunduma keessanii kun carraan keessanii guddaa galatooma.